Yakkitti yaadames ta'ee dogongoraan hawaasa keessatti raawwatamu bu'uura seera yakkaatiin nama dabsiisa. Yeroo tokko tokko namoonni faayidaa isaaniif hin malle karaa qaxxaamuraan argachuuf itti yaadanii yoo yakka raawwatan mul'ata. Qophii keenya kanaan bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti yakka saamichaa fi ajjeechaa gareen raawwatamee fi murtii seeraatti kenname isin biraan geenya. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti kenna tajaajila qaammayyeessuu fi yakki akka raawwatamne yoo raawwatame argames seeratti dhiyeessuun olaantummaa seeraa mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Himatamtoonni 3 maqaan isaanii Sisaay Haayiluu, Efreem Gabra Mikaa'elii fi Maammiruu Gabayyoo jedhaman amajjii gaafa 27 bara 2017 halkan keessaa sa'a 2 walakkaa irratti miiltoo isaanii yeroof hin qabamne waliin ta'uun bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo aanaa Gafarsaa Noonnoo iddoo addaa Filiidooroo jedhamutti konkolaataa fe'iisaa Effeesarrii shaqaxa adda addaa fe'ee gara lixa Oromiyaa deemaa jiru irratti yakka waan badummaa cimaa raawwataniiru. Magaalaa Shaggaritti kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo aanaa Noonnoo Gafarsaa jedhamu keessatti yakki ajjeechaa fi saamicha badannaa cimaa gaggeeffamee jira. Sanarraa kaanee gaafa guyyaa 27/5/2017 halkan keessaa sa'aatii 2 walakkaa irratti konkolaataa Effeesarrii tokko qabeenya adda addaa shaqatoota adda addaa fe'ee Finfinnee irraa gara Malkaa Noonnootti socho'aa jiru. Shakkamtoonni yakka kana raawwatanii argaman gurmaanii sochii duukaa bu'uudhaan konkolaataa Laand Kiruuzarii sana qabatanii abbaa qabeenyaa kan duukaa bu'uudhaan hordoffii cimaa taasisanii bakki addaasaa Filiidooroo jedhamee bakka beekamu irratti daandii cufuun humna dirqisiisanii konkolaataa kanas dhaabanii qabeenya achirra jirus dirqisiisuudhaan saamicha irratti gaggeessanii guyyaa gaafa 27/5/2017 yakki saamichaa konkolaataa Effeesarrii markaatoodha shaqaxa garaagaraa fe'ee gara Dambidoollootti deemaa jiru irratti kutaa magaalaa keenyaa keessatti aanaa Malkaa Gafarsaa jedhamu iddoo addaa Filiidooroo kan jedhamu irratti halkan keessaa sa'aatii 2 walakkaa irratti namoota saamtota nama 3 ta'aniin kan irratti raawwatame ta'uu isaati. Yakki kun kan raawwatame saamichi meeshaa waraanaan deeggaramee fi ajjeechaan lubbuu keessatti dalagame kutaa magaalaa keenya keessatti raawwatameera. Kunis gaafa guyyaa 27/5/2017 keessa galgala naannoo sa'aatii 2 walakkaa akkas kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo aanaa Malkaa Gafarsaa iddoon addaa Filiidooroo jedhamutti beekamutti konkolaataan lakki gabatee isaa 3 AA 88-369 Effeesarrii fe'umsaa shaqaxa gosa adda addaa magaalaa Finfinnee naannoo Markaatootti konkolaataan isaa fe'umsa godhee naannoo lixa Wallaggaa gara Dambidoollootti imalaa osoo jiru kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo kana keessatti yakki irratti dalagame jechuudha. Takkamaan tokkoffaa Efreem Gabra Mikaa'el konkolaachisaa konkolaataa baankii Itoophiyaa Nigdi Baankii damee Finfinnee ta'e konkolaachisaadha. Namoota isa wajjin yakka dalagan qabeenya mootummaatiin himatamaan lammaffaan Sisaay Haayiluu, sadaffaan Gabra Maariyaam Gabayyoo jedhamu waliin ta'uudhaan konkolaataa kan saamicha irratti gaggeessan jechuudha. Gaafa guyyaa 27/5/2017 galgala keessaa tilmaamuudhaan sa'aatii 2 walakkaa yommuu ta'utti magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo aanaa Malkaa Gafarsaa iddoon addaasaa Filiidooroo bakka jedhamutti konkolaataan lakkoo gabatee koodii 3 AA 88-369 ta'e qabeenyummaan isaa kan Naggaalii Tasfa'ee jedhamu shaqaxa gosa adda addaa magaalaa Finfinnee Markaatoo bakka jedhamu fe'uudhaan gara lixa Oromiyaa osoo deemaa jiru
konkolaachisaa konkolaataa kanaa Wandimuu Kabbadaa jedhama. Gargaara konkolaachisaa Gammadaa Bulii jedhamuu fi imala kutaa magaalaa keenyatti galu Toofiq Jamaal jedhamu qabatanii odoo deemuu yakki kun raawwatame. Himatamaa tokkoffaan Sisaay Haayiluu konkolaataa fe'iisa shaqaxaa wajjin uggurame yeroo oofuuf yaalu yeroo hawaasa naannoo fi qaamolee nageenyaatiin to'annaa seeraa jala ooleera. Namoonni kun 3 ta'anii konkolaataa kana bakka kanatti argatanii saamicha irratti gaggeessaniitu konkolaataa kana fudhatanii deemuuf konkolaachisaa fi namni konkolaachisaa bira taa'u du'ee lubbuun isaa darbeera. Nama kana keessatti fudhataniitu konkolaataa ambulaansii fakkaatu kan nigdi baankii ta'e keessa kaawwataniitu imala gaggeessan jechuudha. Himatamaan lammaffaa konkolaataa efesara kana wajji kaafatee deemuuf yeroo jedhu konkolaataan efesara akka tasaa bobaa hin qabu hin dhaabbata. Bobaa hin qabu jedhee sammuu isaa keessatti waan hin yaanneef maal gochaa ture konkolaataa sana maal ta'eetu naa ka'uu dideedheetu kofanii banee konkolaataa sana ilaallachaa ture jechuudha. Kana gidduutti naannoo sanatti eegumsi godhamee poolisii naannoo sanaa fi uummata naannoo sanaatiin himatamaan Sisaay kun himatamaan lammaffaa harkatti achumatti qabama jechuudha. Konkolaataa gara lixa Oromiyaatti shaqaxa fe'ee deemu kana ugguranii fudhachuudhaaf yeroo jedhanitti konkolaataan kun jalaa didee sababuma kanaan hawaasni naannootii fi milishoonni naannoo san jiran yeroo dhaqqaban battalumatti Sisaay Haayiluu kana konkolaataa kana wajjin yoo qaban Efreem Gabra Mikaa'el kanaa fi maamiruun kun immoo konkolaataa daldala baankii kanaan konkolaachisaa Wandimuu Kabbadaa fi Gargaara Gammadaa Bulii kanaa fi du'aa kana ukkaamsuun gara magaalaa Finfinneetti fudhatanii deeman. Yemmuu sanatti Gammadaa Bulii kun achumatti yoo harkaa bahu Wandimuu garuu konkolaachisaa kana fudhatanii iddoo Gooroo jedhamutti darbanii kan isa wajjin immoo imalaa ture Toofiq Jamaal kana immoo magaalaa Finfinnee Kolfee Qaraaniyoo bakka Xooraayiloos jedhamutti konkolaataa qabanii deeman sanaan yeroo gadi darbatan balaa konkolaataatiin kan lubbuu isaa darbee. Himatamtoota fanis qindoomina poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin to'annaa seeraa jala oolchuun danda'ameera. Himatamtoonni kun waliin gurmaanii kana duras konkolaataa akkuma kanatti konkolaataa fe'ee dhufe dhaabsifatanii konkolaataa fudhatanii shufeera badaa akka jiranii nuu kaasee namoonni kana godhan immoo himatamaan tokkoffaan hojjetaa mootummaa akka ta'e hojjetaa mana baankii akka ta'e garuu immoo konkolaachisaa akka jiru himatamaan kun nu fuudhee dhufee yakka kana dalaguu isaanii nuu kenne. Sana booda maal goone himatamaa kanarratti erga fincii nuu kenne booda inni waliin ture eenyudha? Konkolaachisaan abbaa konkolaataa efesara kanaa immoo eessa jira kan jedhu lubbuudhaan barbaachutti kaane jechuudha. Ennaa barbaachutti kaanu konkolaataa kana abbaa konkolaachisaa kana maal godha fuudhanii deemaniiti Goorootti gatanii jechuudha. Konkolaachisaa naannoo Goorootti gatanii konkolaataa keessa imalaa kan ture kan markaatootti shaqaxa dardaree manni isaa immoo naannoo Fildooroo kana ta'e konkolaataa kan wajjin imalaa dhufaa jiru kanarratti immoo fudhatanii maal godhanii naannoo magaalaa Finfinneetti konkolaataan osoo deemaa jiru yeroo darbatan konkolaataan biraa dhufeet mucaa sanarratti balaa konkolaataatiin lubbuu isaa darba jechuudha. Balaa konkolaataan lubbuun hin darba magaalaa Finfinnee wajjin taane konkolaataan kun namni kun du'uusaa galmeen irratti qulqullaa'uusaa yeroo arganne nutis immoo waan irra geenye magaalaa Finfinnee poolisoota magaalaa Finfinnee wajjin taaneetu eenyu kan jedhu sanatti itti deemne jechuudha. Himatamtoonni kunneen badhaadhina mallee argachuuf itti yaadanii yakka ajjeechaa fi yaalii ajjeechaa raawwataniiru. Qabeenya isaan saamicha irratti raawwatan konkolaataa meeshaa ittiin raawwatan sana hunda duukaa bu'uudhaan gareen qorannaa kun akka isaan saaxilamanii seeratti dhiyaatan taasisanii jiru. Sun hirmaannaa cimaa qorannaa cimaa bilchina qabuutiin yakkoonni kun itti yaadameet gocha itti karoorfamee shakkamtoonni sadan isaaniiyyuu teessoo adda addaa keessaa jechaadha godina biraa naannolee biraa keessaa kanaaf itti xiyyeeffatanii saamicha raawwachuuf of qopheessanii qindaa'anii meeshaadhaan konkolaataa mijeeffatanii ittiin raawwatan kana karaa bira ga'anii qorannaan isaa gaggeeffamee seeratti akka dhiyaatan taasisanii jiru. Efreem Gabramaaram kun
loltuu raayyaa ittisa biyyaa ture. Loltuu raayyaa ittisa biyyaa keessaa ganee manatti galee deebi'ee hojjetaa mootummaa ta'ee qaxaramee baankii daldala Itoophiyaa keessatti qaxaramee konkolaachisummaadhaan kan hojjetaa ture ta'uu isaati. Uffata seeraa kan ittiin raayyaa ittisa biyyaa keessatti ture san akkasumatti fudhatee dhofkee kan isaan saamicha kana taasisaa ture jechuudha. Meeshaa waraanas kan dabalatee ta'u uffata saniin makalaakaa fakkaatee kan saamicha kana gaggeessaa turan ta'uu isaati. Himatamtoonni kunniin kanaan duras garee yeroof hin qabamne waliin ta'uun seensaa fi bahiinsa magaalaa Finfinnee irratti yakka wal fakkaataa raawwachaa akka turan odeeffanneerra. Akkaataa seenaadhuma shakkamtoota kanaa gaaf qorannus godinaalee adda addaatii immoo yakkum kanaatiif itti deddeebi'anii akka yakkoota kana yakka gurmaanii yakka raawwachuudhaan faayidaa malee argachuudhaaf lubbuu namaa balleessuuf akka qindaa'an qorannaan keenya kan argisiisu ta'uu isaati. Gareen qorannaas duuba isaanii seenaa isaanii gaaf qoratamu shakkamtoonni deddeebi'anii yakka kanaaf raawwachaa akka turan lammaffaa qindaa'anii yakkoota akkasii irratti gurmaanii saamichaa fi yakka mudinnaa cimaa ittiin raawwachuuf amaleeffatanii hojii kana keessatti akka bobba'aa jiran kan argisiisu ta'uu isaanii. Iddoo garaagaraa keessattis kan yakki kun namootuma kanaan raawwatamaa ture jira jechuudha. Naannoo kutaa magaalaa Afurii keessattis kutaawwan magaalaa kan biraattis Finfinnee keessattis iddoo garaagaraatti olii gadi deemanii too konkolaatuma mootummaa kanaan kan raawwataa turan ta'uu isaati jechuudha. Shakkamtoonni kun magaalaa Finfinnee keessatti kutaa magaalaa garaagaraa keessatti gurmaa'anii nama 9 ol ta'anii yakka saamichaa kana kan raawwataa turanii fi isaanis odeeffannoo wal jijjiirree yeroo qorannaatti eegalan kutaa magaalaa Gullalleetti yakka kana kan raawwatanii Lammii Kuraatti Yeekkatti kan raawwatan ta'uu fi galmee isaanii qulqulleessaa kan jiran ta'uu isaanii gama keenyan garuu qorannoo keenya irraa xumurree mana sirreessaa Qaallittii galchine jara lamaanii isaan kaan immoo as Daalattii kan galchine ta'uu isaati. Olaantummaan seeraa akka kabajamuu fi shakkamtoonni kunneen seeratti akka dhiyaataniif tumsi uummataa fi hordoffiin caasaalee nageenyaa olaanaadha. Qaamni nageenyaa keenya poolisiin, minishaan, gaachanni sirnaa, deeggaraan tajaajila poolisii hawaasaa jennu kuni sirriitti orienteeshinii gahaan kennamee fi bobbaatiin karaa ifa ta'ee fi karaa qindaa'aa ta'een laatamee fi halkanii guyyaa biftittiin hojiin sakatta'umsaa, hojiin opereeshinii, hojiin eegumsaa kan gaggeeffamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Kana gaafan jedhu hawaasnis abbootiin qabeenyatis dhimma kana hubatanii deeggarsi isaan qaama nageenyatiif godhan keessumattuu odeeffannoo laatuudhaan taateen garaagaraa yakki garaagaraa yoo raawwatamu odeeffannoo dafanii kennuudhaan kan nu deeggaraa jiran ta'uu isaati jechuudha. Caasaan nageenyaa naannoo sana bakkee sana qabatee eegumsa akka gochuu qabu hawaasa wajjiniin orienteeshinii kennameef. Kanarraa ka'aniiti shakkamaa Sisaa Haayiluu kana battalumatti harkatti qabanii yakka kanaaf immoo kan qofte konkolaataan baankii daldala Itoophiyaa lakkoo gabatee A25219 kanas hawaasuma kanatu taargaa ishii kana qabatee eeruu nuu kenna jechaadha. Achirraa ka'aniiti taargaa kana erga arganne booda qabeenyummaa abbaa konkolaataa kana nama konkolaachisu garee shakkamtoota kanaa kana argachuu dandeenya. Kanaaf qaamonni hawaasa keenyaatii fi kan nageenyaa naannoo sanatti deeggarsa gochuun eegumsa gochuun qorannaa irratti eeruu kennuudhaan jecha kennuudhaan dhufanii haga dhumaatti kan wajjin deeman ta'uu isaati. Manni murtii olaanaa bulchiinsa magaalaa Shaggaris ragaatti isaa himatamtootaa kufaa gochuun dhaddacha tibbanooleen tokkoon tokkoo isaanii hidhaa cimaa waggaa 23 akka adabaman murteesseera. Himatamtoonni kunniin adabbii isaan barsiisuu fi fakkaattota isaanii akeekkachiisuu danda'a jechuudhaan dhaddachi kun himatamtoonni kun seera yakkaa keewwata 32(1)A fi akkasuma 671 jalatti adabbii hidhaa cimaa waggaa 23tiin akka adabaman murteessinee ajajni kennamee jira.
qaamoleen seeraa dubbifnis murtiin kenname kan barsiisudha jedhu. Egaa manni murtii wantoota baay'ee madaallii keessa galchee haala maatii, haala jireenyaa karaa adda addaatiin ilaaluu danda'a. Garuu murtiin wal madaalu akka qorannaa fi akka gara jabummaa kaanii kanatti umurii guutuun kan kennisiisu ta'uu isaati. Dhugaa dubbachuuf kan ilaalle wajjin sadarkaa sanatti garuu ammas seera jalaa akka hin baaneef karaa adda addaa deemuun murtiin ammatti kenname sakaaniif illee ka'umsa guddaa godhanne riikaardii kan biraa irrattis yakkoon nama jiran kana ka'umsaan sanas galmee keenya cimsinee kan deemnu ta'uu isaati. Tarkaanfiiwwan akkasii kuni gaafa shakkamtoota fi saamtota akkasii kanarratti fudhatamu baay'ee itti gammadaa jechuudha. Maaliif seerri jira kan jedhu kana abdii seerarraayis qaama kana tarkaanfii fudhatee murtee karaa mana murtiitiinis murtee gaa itti murteessise kanarraayis abdii godhata waan ta'eef hawaasni keenya kanaan kan itti gammade ta'uu isaati. Miidhamaan yakki saamichaa irratti raawwatamee fi abbaan qabeenyaa himatamtoota seeratti dhiyeessuuf qaamoleen seeraa xiyyeeffannoon hojjetaa akka turan hima. Konkolaataa meeqa kanaan dura saamaniiru warri saaman eenyu akka ta'e hin baramne amma ammaatti jarooti kun qabamuudhaan garuu waan guddaatu argame. Iccitii guddaatu argame. Kanaaf galateeffachuun barbaada poolisoota malkaa naannoorra jiran. Yakka raawwatanii ija seeraa jalaa miliqanii jiraachuun keessattuu jaarraa teekinooloojiin babal'ate kana keessaa kan yaadamuu miti. Himatamtoonni kunneen seeratti dhiyaatanii gatii harka isaanii akka argataniif tumsa uummataa fi kutannoon qaamolee nageenyaa ture hojii egereetiif kan jajjabeeffamu waan ta'eef cimeetti fufuu qabaa jenna.